jirra jirtu fayyaa keessanii nagaadha hordoftoota keenya. Nu nagaa keenya galata Waaqayyo baga nagaa fayyaa taatanii isiniin jecha. Egaa baga itti singee baga raaftan isiniin jecha hordoftoota amantaa kiristaanaa Faasigaa jechuudha. Ayyaana Faasigaa baay'ee namatti tola jechuudha. Ayyaanichi hedduu namatti tola. Kanaafuu hunda keessanii nu baga isiniin geessin jechuun jaaladha. Asumarraan immoo abbaan miliyoonii baga itti singahee isiniin jechaa jira. Akkasumas immoo beena laalcha deemna isiniin jechaa jira jechuudha. Laalcha deemuuf ka'ee kaane hundi keenya kanaafuu beena isiniin jechaa jira. Koottaa nu gargaaraa isiniin jechaa jira waan ta'eef. Ishii kabajamtoota hordoftoota dhaggeeffattoota keenyaa akkam ooltanii akkam sa'aatii kana geechanii jirtu isin jedha. Akkasumaanis ayyaana Faasigaa kana baga nagaanii isinii isin jedha. Ammaaf akkuma jedhamu kunoo akkuma isheen dubbatte kana ammaaf nuti kaaneerraa amma sa'aatii kana dubartii fi daabboon mana dhoolan jechuudha. Amma akka faayii deemu akka faayii jechuudha. Anis akka carraarra kun wajjin deemaa jira. Kanaafi saboon isin raabannee dhiifama isiniin jecha. Amma akkuma argitan nutis kunoo kaane amma kaafaayi baadiyyaa deemneeti beeksisa biras geenyee nagaa jennee irra bubbullee guyyaa takkaan lamas taatu jara akkuma gaafa qabaa irra deddeemnee ammas itti dachaanee akkasumatti dachaanaa jechuu barbaadeen maal jettaree ati asirratti? Kanaafuu maal jennarree koottaa nu gargaara isin jenna. Egaa jirtu jaalatamtoota kabajamtoota hordoftoota keenya nagaa keessanii amma kinoo ala kanaan konkolaataa eeggachaa jirra. Abbaa miliyoon erginee to'i. Asitti immoo yookiin baadiyyaa keenya geenye jirra jechuudha. Baadiyyaa baay'ee namatti tola. Amma yeroo ammaa kana qonnis eegalamee jira. Dinnicha akkasuma wantoonni amma faca'uu qaban faffaca'anii jiru jechuudha. Hedduu namatti tola. Kana fakkaata jechuudha. Baadiyyaan keenya loonis no akkana jijjiru deemaa jira jechuudha. Baadiyyaa dhugaa dubbachuuf hedduu namatti tola, nama hawwataa jechuudha. Qilleensi baadiyyaa yeroo tokko keessaa deemaa itti deebi'an namatti tola fakkaata. Kana fakkaata maaliidhaan deemtan yoo jettan immoo akkuma argitan kana jechuudha. Daabboodha garuu jechuudha. Daabboon kiyya karaatti na jalaa cabee ilaalina isiniin jechuun jaaladha. Yoo ilaaltan badaadha. Daabboo cabaa namni warraan dhaqwana malee jiraame mee yaadannoo fakkeenyaaf mudannoo akkasii qabdu mee nuuf qoodaa isiniin jedha. Karaa gaafa deemtan fakkeenyaaf karaa fagoo ta'uu danda'a, dhiyoo ta'uu danda'a, tarii konkolaataa keessatti ta'uu danda'a. Isin caalaa cabee beekaa yeroo warra keessan laaluu deemtan jechuudha. Kana fakkaata. Aadaa keenya jechuudha. Kuni laaluun kun jechuudha daabboodhaani. Yaa waanuma hundaan hin danda'ama jechuudha. Kaadaatitti waa hedduudha. Nyaanni aadaa Oromootis jira. Kana fakkaata. Nuti immoo waanuma beeknu deemna jechuudha. Amma kiinoo laalaa baadiyyaa manni keenya isaanii jechuudha. Kiinoo akkuma argitan manni warraa isaa deemaa jirra jechuudha. Kunoo miliyoon qayeetti dhiyaannaan afoo bahee fiigaa jira iyyuu dura. Qayeetti dhiyaate jechuudha. Qayee baree jennaan nu afoo bahee egaa bageetti singee bagarraa haftanii isin jechuun barbaada. Sumarraanii samuun ammoo hin banne jechuudha. Baadiyyaa hin deemne akkasuma neetwoorkiin hojjetu baay'inaan baadiyyaa sanumaaf jenneetidha kan banne. Asitti immoo yeroo gallu jechuudha. Sararaanyaa kiyyaa warra keenya irraa jechuudha. Daabboo keessan haala kanaaf nama nu galchanii ol deemaa jirra galuudhaaf kinoo haala kanaan geggeeffamnee jirra. Dhugaa dubbachuuf yoo ta'e yeroon achi gahutti chaarjeriitu na jalaa dhumate malee jechuudha. Silaa viidiyoo isin waraabuun hede jechuudha. Haala simannaa isaanii haala isaaniitiin keessummeessa akka carraa ta'ee yoo manaa deemullee ibsaan asiin jalaa badde achittis waraabuu hin dandeenye jechuudha.
carraadha hundumtuu rakkoon qabu yeroo ayyaanni kana qofa miti ayyaanota baay'ee jira waan ta'eef waraabuu dandeenya. Akkasuma gaafa dinnichi ga'es jechuudha dinnicha balgiin dhaabbatee jira. Daabboo keessanii kan irraa nyaatanii itti deebisan jechuudha yeroo sassaan viidiyoo isin hojjenna akkasuma kana isin jenna horaa bulaa. Torbatti galaa irra kun akkanatti ana fakkaata gaggeechaan baadiyyaatti illee haalli baadiyyaa keenya akkanadha.